raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya Sambata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa Annaa Basaa Waaqjiraati. Humni shiftaa liyyuu hayil jedhamee beekamu kan Somaalee haleellaa Oromiyaa baatti gaggeessaa jiru ammallee jabeessee akkatti fufee jiru beekame. Gidduu kana aanaa Cinaaqsan keessatti haleellaa liyyuu hayil Somaaleetiin gaggeeffameen uummati nagaa 4 ajjeefamanii hedduun immoo madoo ta'uun beekameera. Jiraattonni naannoo yeroo ammaa kanatti humna qaban maraan diina ofirraa ittisuutti fufanii akka jiran oduun achirraa nu ga'ee hubachiiseera. Uummata Oromoo bakka adda addaa jirus akka birmatuuf gaaffii fi iyyannaa isaanii dhiyeessaniiru. Opiidiyoon ammaan tanatti afaaniin oduu odeessaa sirna wayyaaneef umurii dheeressaa jiraachuun ala humna ittisa Oromoo ta'uu akka hin dandeenye jiraattonni ibsaa jiru. Habaa'oon yeroo kamiyyuu rakkoon Oromoo karaa nagaa akka hiikamu fedhii akka qabu adda bilisummaa Oromoo irra deebi'ee ibse. Bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo kan biyya UK barsiisaa Beerii BBC Focus on Africa waliin gaaffiif deebii godhaniin akka dubbatanitti Habaa'oon yeroo kamiyyuu waa hunda dura karaa nagaa rakkoo Oromoo hiikuuf dursa kenna. We also believe in a peaceful negotiation from the establishment. We have been asking many times the government to talk to us, but maybe they are not ready to carry out peaceful negotiations with the main and the substantive opposition groups. Dr. Barsiisaan dabalanii akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa jaarmiyoota lallaafoof harka kennatoo filachuu mala. What they want, maybe they want some submissive organizations who want to go with what they say, but that is not opposition. Addi bilisummaa Oromoo durumaa qabee dhugaarratti hundaa'ee falmaa gaggeessaa akka jiru kan ibsan Dr. Barsiisaan ammas karaa nagaatiin rakkoo hiikuuf fedhiin jiraannaan Habaa'oon qophiidha. The OLF is the one who is challenging the government. That is opposition. They have to talk with the organization which can challenge if there is a democratic process. Akka Dr. Barsiisaan jabeessanii hubachiisanitti mariin mootummaa wayyaanee waliin gaggeeffamus jijjiirama dhugaa kan fidu malee wayyaanee aangoorra kan tursu ta'uu hin qabu. Otherwise, as usual, they are trying to bring organizations who they fabricate themselves or who keep their status quo. Addi bilisummaa Oromoo rakkoo biyyattii nagaadhaan hiikuudhaaf kutannoon jiraannaan ammallee taanaan fedhii guddaa akka qabu barsiisaan ibsanii jiran. Gama kaaniin jila ODF waliin marii sanarratti kan hirmaate Hassan Hussein BBC Focus on Africaadhaaf akka ibsetti mariin mootummaa Abiyyi waliin godhan bu'a qabeessaa fi abdachiisaa ta'uu ibse. Biyyatti waggaa 28 booda deebi'uu kan ibse Hassan Hussein biyya ga'uu fi qilleensa biyyaa fudhachuu isaatti hedduu gammaduu dubbate. It feels great. I am returning after 28 years in the US. It's a unique pleasure for me to see the land that made me, to see the people, to breathe the air. It's just electrifying. Mariin hagaa yoonaatti gaggeeffames hedduu abdachiisaaf gammachiisaa ta'uu dubbate. Obviously I cannot go into the details, and this is a preliminary discussion. The Prime Minister briefed us on his vision for the country, his reform agenda, opening the political space and democratizing the country. And we expressed our willingness and readiness to contribute our part in making sure that the reform process stays on course. Walgayicharratti waan dubbatame hunda baasuun ammatti kan hin geenye ta'uu kan ibse Hassan Hussein hagammaattis marii gaggeesserraa amantaa horachuusaa dubbate. Yes, actually we have been very convinced about it. We are more hopeful about the future of the country and more convinced that Ethiopia is going to open up and is going to
include diverse voices in determining its future. I am very hopeful, and our group is very happy with the decisions so far. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaannoo tura. Amma immoo qophiin kan waalii torbeeti itti aansee sagantaa keenya dilee waaree malee dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa.
Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti Sambata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Akkan jirtu dhaggeeffattoota keenya waarii marii galgala kanaatti walitti deebineerra ammoo waarii marii keenya kan irratti xiyyeeffatu ijaarsi hawaasa Oromoo biyya alaa keessatti tahaa jiru qabsoo Oromoof haa ta'u jireenyaa fi mul'ina Oromoof maal akka gumaache waan ibsu tokko irratti xiyyeeffanna. Ka'umsa kanaaf sababa kan nu ta'e walgayii as Melbourne keessatti baatii darbe waldaan hawaasa Oromoo Melbourne garaagarummaa umurii dhaloota duraa fi ammaa gidduu jiru dhiphisuuf marii inni qopheesse tokkodha. Marii kana irratti miseensonni hawaasa Oromoo muuxannoof hubannoo qaban kan irratti hirmaatan yoo ta'u, waldaan hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa dagaaginaa fi guddina Oromoo irratti gaheen gumaache kan ilaalu kan obbo Abdallaa Mahammad dhiyeessan qabannee dhiyaannaa itti dhiyaadha. waltajjii kana qopheessitan fayyaata galatoomaa waltajjii kana isa akkanaa kana namoota hedduutu hawwa namoota hedduu yaada garuu hojiitti hiikuun rakkisaadha warri hojiitti hiike immoo galatoomaa jennaan jechuudha mata dureen naaf kannan yoo laaltanii seenaa Oromoota biyya Awustiraaliyaa dhufanii dura qubatanii jira akkani dara hin dubbanne akkani kijibne namoota sadii as keessa jiru so wani asinitti mucuftinu ragaadhaa waliin waan qabatamaadha jechuudha inni dura kaasee Fikaaduu diinagdee namni hin beekne hin jiru obboleettii fi yaadde silosooyyee namni hin beekne hin jiru isaan lameen kuni seenaa addaa qaba. Sanaan booda mokonnin as jiran isa tapha anarraa deebiitti dabala jechuudha. Seenaa Awustiraaliyaa kanatti otoo hin dhufin bakka kana gahuuf gatii hedduu baasan bakka biyya Awustiraaliyaa kana gahuuf gatiin inni ba'e yeroo biyya warri dura baqatan 70 keessa baqatanii baachiin duraa 70 keessa baqatee baachiin lammaffoo 80 jalqaba keessa baqanne biyyatti itti baqanne biyya Sumaaleeti biyya Jibuutiiti biyya Sudaanii warri immoo akka tasaa hiree babbareedaa argatanii karaa Suudii baqatan warri sanirraa hafe Masriidha dhaqan jechuudha wanni mooraalee kana kaaseef mooraalee kana keessa mooraa sadii moo afur keessa warra qaxxaamuree jira as keessa mooraa baqaa kana keessa gatiin Oromoon biyya isaa gadhiisee bahuuf baase gatii laafaa miti ta duraa bara san keessa achi deemee biyya aadaa hin beekne afaan hin beekne gara kana deemaa hin beekne biyya Sumaalee fi Jibuutii keessatti biyya Sudaan keessatti biyya Arabaa keessatti gatiin ilmaan Oromoo baasanii gatii laafaan ture isa biyyaa kan caalu afaan ati hin beekne arrafamta reebamtee mariidhaa seenta afaan hin beektu himachuu hin dandeessu niin bahamooniin jiraadha kana keessa qaxxaamureetiin Oromoon as dhufe jechuudha yeroo inni rakkina kanaa kana keessa qaxxaamuree biyya tana gahe gariin isaa akkaataan inni itti bayyanatu sanuu rakkoo itti danda'e ture warra fayyaa sammuurraa gartee balaa guddaa keessa seene biyya kanatti warra jalqaba dhufe warra beenu jira
Rabbi haaramuuf nama suusaayidii komitii godhe. Kana kun ijaadhaan as fide. Hoggaa as dhufnu mataa keenya keessa maaltu deema ture mooraa baqaasa. San bira dabarree warra mooraa baqaatti if duuba dhiifne sana. Moraaleen garii mooraa Jibuutii keessa ijoolleen dabarte warri as dhufe yeroo irraa dhageessan waan ajaa'ibaa ittiin qabu. Oofni dabarsanii digirii 50 bira darbe. San keessatti si hidhaniiti si tuman afaan hin beekne. Sumaalee keessa yeroo tokko mokonninni yaadatan bara 85 keessa namni keenya qaama biyyaa baqatee namoota 80,000 wahiitu karaa wacaale biyya wacaale jaamtuuni biyya hargeysaa kana seena fe'amanii. Sumaaleen isaanii wajjin baqattee si jirti mooraa takka keessa gaafa san inni keessan dalagatu. Mooraa takka keessatti karaa keessatti galmeeffamanii kiraawdii sanarraa kan ka'e koleeraan seenu. Koleeraan yeroo seenu nama 10, 15, 20 guyyaa tokkotti. Warri Sumaalee warri wal'aanu kuni yoo afaan Sumaalee beeke ni wal'aanu. Yoo afaan Sumaalee hin dubbanne ni wal'aanu. Nama tokko nama narsiitti ogummaa qabuun nu keessa ture. Inni kun ijoollee barattuudha. Hundaa'u akkuma illee itti diran barsiisa, agarsiisa. Afaan Oromoodhaan dubbatanii nuyi immoo illee san dira. San keessa dabaree as dhufe isiniin jechuuf isinirraa gabaabsuudha. Irra caalaa biyya kana keessa hoggaa dhufne xiiqiidhaan dhufne. Biyya dhabnee mooraa baqaatti miidhamnee xiiqiin dhufe. Amma walii keenya malee nama biraan qabu. Suuraalee sanirra yoo ilaaltan wanni nuyi goone akkamitti nama taanaa isa duratti fuuladeeffanne nama ta'uu irratti akkitti nama taanu immoo wal qabachuudhaan beeka. Wal qabachuun keenya nuuf jabina nu ta'ee ummata biyyaatii wajjin akkatti walitti hidhannu karaa jalqabne jechuudha. Fiqaaduu diinagdee ammaa agartan urgeen amma isin argitan tun na harka dhalate. So namni asin jiru guyyaa biyya tokkootu jara lamee kanaaf miizee ture aruusa asitti galtee goonee cidha isaanii asitti jaaraman jechuudha. Kana keessa yeroo dabarru wanni ajaa'ibtanii namni kun eessaa dhufte achii dhufte sanii dhufte miti Oromoodhaan waan godhuun nurra jiru hunda waliif goona akkasitti waliin nyaannaa waliin duunaa waliin dabarsina. Kana keessa dabrame baqattootuma akkanatti haala hamaa kana keessa dabre keessa warri dhufe kuni wanni ajaa'iba gootanii Fiqaaduun miseensa dabalisummaa Oromoo ta'eeti Sudaaniif baqate. Sudaaniif warra qabsoo Oromoo tana keessatti ababe jechuudha. Nama akka golee baasoo waraana nama ture leencoo nama jaanii nama warra qeeroo ganama warra adan elemoo qixxufaa wajjin ture. Achi immoo biyya seenna jaanii deebi'anii warra gartee shalambootitti hidhame warra mana hidhaa keessa ture. Abdallaa Sheekhaa warra Abdii Buufaa wajjin warra ture. Abdallaa Sheekhaa kuni namoota
mooraa qabsoo keessatti akka gaariitti ancareetu as dhufe biyya kana yeroo dhufamu. Wanni hiree addaa nuu banne fi muuxannoo addaa warra qabantu warra sabboonummaa guutamee warra bilisummaaf ta'e boca yeroo sabboonummaa warra guutameetu as dhufe. Isaan kana akka gaariitti wal qabatan wajji bulan wajji oolan wajji deemnaa wajji nyaannaa yoo guyyaa Saatardee waliin argine dachii garagara. Bakki itti wal agarru Saawuziyaaraa bakki jedhamu lafa jiddu galeessa achitti wal agarra achi dhufan. San keessa dabarre jabinni guddaan waliin galatoonfachuu barbaadu as keessatti dubartoota gaafa san turan Rabbi jaa harka naa dha'a. Maal godhan isin fakkaatan warri akka Kimiyaa Yusuf kun beektan isin amma haadha mana Abdallaa Sheekaati Aminaa Shiinqeen Jiloo jaamtu Sooyii Maymuuna jarri kun maal godhanii waan nuti goonuu cufa keessatti warri bakka isaan gartee nyaata dhaabbatee odoo aban waliin hin nyaata nuti gartee nyaannee nurraa hafa kana qopheessanii jiru. Warri akka gaariitti akka wal qaban nu godhe dubartoota gaafa sanas turan dhaabbachuu keenya jabina keenya warri murteessoo ta'an isaanii jechuudha. Warri roolii guddaa nuuf taphatan. Amma deemnee kana keessa maaltu ta'a amata lama nu as taa'e mucaa Hamzaa jedhaniin tokko Hamzaa Yusuf jedhama. Suuraa isaa achi keessa ni jira isiniin gargaaroota. Yeroo waliin nu fidu warra Eertiraatii wajjin kubbaa taphatan nu jira. Amma warri Eertiraa kuni tiima Harraambee jedhanii Viktooriyaa keessatti federeeshinii keessa taphatan. Warra dura dhufee asitti jabaatee federeeshinii Viktooriyaa keessa taphatan. Warri Amaaraa kuni Harraambee jedhanii tiima ajaa'ibaa qaban tiima warra naashinaal tiimii biyyaaf taphachaa ture. Amma mucaa kana kadhanda aboon itti kubbaa mooraa baqaatii keessatti umriin nu godhee jira. Miilli keenyaa karaa kubbaa dha'uun beeku nu dhiisii jennee didee immoo gurbaan kun. Amma waliin nu qabee warra tiimii agartan kubbaa jala dura jiru san warri isa warra taphate guyyaa san kun suuraa san keessatti. Amma gurbaan kun ka'ee nu beessa dirree kubbaa dha'ee jarri Eertiraa kun federeeshinii keessa taphatan isin hin jeemti goolii 9 nu galcha. Amma gariin keenya ni booni egaa real amma karaarra dubartii nu dabarsuu nu dhorkite amma balaa nu isee balaa hamaa nu dhaqan beekne gurbaan kun ifiin bade nuyi balaa nu dhaqan inni gaafas baachilarii ture warran qabu. Amma isin maqaa Oromootiin dheekanii gooliin 9 isinitti galeen hin jedhamu. Maal haa goonu amma maddi nu dhibe argitanii jarri kun jarri Eertiraa kun jara ajaa'ibaati sammuun isaanii akka duraan yaaddi nama namatti ni zabata. Warri Habashaa immoo akka nu qabanii akkam haa goonu. Koochii haa jijjiirru jenne gurbaa Hamzaa kana koochii ture gaafa koochii jijjiirra jenne amma koochii kana anaa fi Abdusalaam Ali fudhanne. Anaa fi Abdusalaam fudhanne Abdusalaam na gargaara ta'e waan mana garuu dadhabneef amma guyyaa Friday dalagaa hunda finne sa'a 4 booda mooraa bakka leenjii dirree kubbaa. Dirree kubbaa kireeffachuun beekaa dirruma banaa taate illee taphannu. Guyyaa Jimmataa Sabtii alada amma treeningii kana itti fufuun dirqama ta'e gaa moo wanurra jiraanii jaranii mana galuu jiru dubartiin lakkoofsa waatii koo walitti himanii jiran akka nuti sagannuun nagaa. Amma guyyaa 3 torbaanitti wal leenjii kun itti fufee dirree kubbaadha waan gartee burtukaanaa fi muuza hin ta'in namni sijaaraa dhugulleen akka naannoo sanitti hin dhiyaanne goote. Farakatti binna burtukaana kanaa fi muuza kana immoo mokonnin maaneejiratte wayyaa maaneejii godha amma kana goonee ji'a 5 moo 6 akka gaariitti wal leenjifee jara kana yaanne
يودون ملء موهن الرجل جنة ما بويا سدي نوتي تربانتي لينجي بويا سدي فرنا بيها يوتكال جرتي سيدوي تو مداني سجرامتي جرا كنا رمو قرشين تيجان شنو جاري تفا ميدستان توري بوقت تبني نمني أورومو كم خنجرونا أما رفا سليمان جانين كوتو جرا أشي خنجي ما قرتن فولا ما كلا جولة بارتي سير سودار إنه كونه نمبر شان كين يو فبار أدي نمبر أبو سرائي جوجي أما كونه تجيبهم نمبر سرائي جوجي أما مشاري करते कोचिंग कोड़ा तो रेफुन हमजा को कदेवे नुने कोची नंबर अफु थबत जेनेरी आने जहान का अम्मा जरी नमने ओरोमो को फेमिनिस्टन करती जरी तुर्की तो साय बननी चलनी जरतीन ओन्ने गुतुगान उठते नुइमो इकिरान से ने तुले हुआ है ना अम्मा और अफुफले वल्गरा गंचीने सदी तिने जरा फेडरेशन है से तवच्चा तो खाना मोरे अम्मा गुया सनी जेले लुई वहाँ कुब्बा है दिल का मैं सारा रावण नहीं चल रहा माला खाना वो बुगा तो फिर देखने ऐसा में अम्मा माला जेले जर्री तिकाल जोले फिफी तो लोगानो रास्ते नून दिनु चला कर बार अम्मा मोने जिला दी सेना है अम्मा खुबाई सेना खुबा अपनी अच्छी राजल करे बनने खाना इसने भी देवी ओरोमो माने करते अकसित तिकी सनी वाली भी देवी यहाँ ना संदेह ने वन खुबा हम पॉलिटिका बुद्धा थे जर्रे हमारा उन्होंने नेशनल टीम में कहीं सत्ता तो खाना तो जरा जोले अब मोशन तो नेशनल टीम में जो मेरा जो रहा तो बचा जर्रे को नाम जरती तनफीन ने बना रहा सुन रहे जरा जाने गाफसित जोले नाना ड्राइवर थी नाना हदामा कहीं से तो खुबा नाटगारे गरज गलचा टूटे मां जोले नरोमोड़ा सेना जेने अम्मा विमान बोले आबा अदब सुमा रमो खाना दिच्ची मरसी ने का अब ने कोनो रहूं दान वराना में अच्छी सेना जोले जेने नामा जोले ओलिगे गरगल सिते जरा नेशनल टीम खाना कुबा मिले जुदुम बासनी पॉलिटिका हिस्सा थे अब दुनिया मरवत हमारी इसी मकमो ओरोमो तुम तबच्चों के शुरू वंजल है हमारी गदर बुक नानो अद्दा खाना दबर से खराब बात खराब आदाला वन्नी तेवान से जरे हमारा कोई भी जरे एक फेस्टिवल होगा जब ये धरती ऑस्ट्रेलिया से किसान के हाथ आन दिब्बे बुते हमार बुते दिया था अम्मा नमा करते अफंदी सीईओ जानी तो को अचरत नहीं आ जाता नमा अलावा सुम्मा और फोफिया खाया Faranjoota namni walli suwaan jirre jecha faranjootuma biyya kana oozii haga tokko wali qabees muhichuu Oromoo saddeet tiitee afaan barsiisee aadaa Oromoo tijjee naati kilabii deemuu eegalame inni. Laal dirreetti wanni qabsoo godhamu hanqatame naati kilabii bakka gartee amaarritti deemutti waan Oromoodhaaf faranjiitti matee taphachiisuu eegale jechuudha. Kuni Oromummaa askeessatti babal'isuuf tarkaanfiin godhatame karaa aadaatiin karaa kubbaatiin kana fakkaata akkaataa itti qubanne irraa kana fakkaata haalli jiru karaa siyaasaatiin isin jiru siyaasaan akkam ture as keessatti. hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf tura.